السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة أكم جرتو نجا قبدني مدين ناتشو سلام ناتشو ألاتشو واو 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 ماي ونيتونو وشتنو واي مكان دساراتشو مكان دساراتشو مكان دساراتشو ይሄ ደግሞ ፕራንክ እንዳትሉ መስማት አልፈልግም። ሽሪት እንኳን ጠፋብኝ። ለምንድን ነው ጠፋብኝ? እስኪ ልስብ። ለማንኛውም መልካም ትዳር። በኋላ ደግሞ ፕራንክ ነው እንዳትሉ። ግን ፍቅር ያላችሁ ነው ሰሞኑን። አሰን ወረፋ ያስክ እንደ እንግዲህ ጉዞ ወደፊት። በርታ። ማየ አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ አንድ ቀን ትደርሳለሽ። አይቀርም እውነቴ ነው። አኩማ አርጊተኔ ጋ ማየ ፊ አሰኒ ቀለበቲ ካታ ጅሩ ሀርከቲ ጀቹudha. ማን ጀቹudha ጋ የታየን ሰርጊidha miti waan sargii natti fakkaata. ሰሞኒ ከና ቡሩኬኒ ነዱራ እንትኒ ጀቹን ቀቡ ወልፋን ረታው ቀባ ጀቻ ጅራ ወረፋ ወልማ ፋን ረጀቻ ጅራ አንጀቴን በላው አለች። አይዞሽ የኔ ማር ሰቃንቷል፣ የጎደለው ሞልቷል። ድፍረሱ ጠራ። ውለዱ ንገሱ። አሜን። ውለዱ ንገሱ። ምን ማለት ያላገባ ማግባ፣ ያገባም ውለድ። ጥሩ ነው። ያላገባ ግባ፣ ያወለ ምን አለ ጠፋብኝ። ምን አስጨነቀኝ ማለት በቆንቋም ኮት ሊትፈ ዱጋርቢ ባኤር ምትቶልቱ ኤጋ ከናንድራ አሰኒፍ ማይ ወልጊዜ ከኒሳን ቤከመኒ ጭቂቲን ወለሉቲኒያ አማሞ ሰሞኒ ከና ጥሩ ታኒ ገመቹቲን አስባባ ጅርቱ ጀቹዳ ጀጀባዳ ገሩሙ ቀይ ሀባባ ቀለበት ምናምን እንደዚህ ይሻላል። አከሰወያ አሰን ድበርቲኒ ቀባ ማለ ነገኝ ድበርቲን ብርጭቆዳ ዮ ቀበኒ hinuma qabamti yoo gadhiisan cabdii jedhan. Kanaaf iyyuu qayshii qabadhu hanka bakka badhu karaarra jirta ammas babbareeda samoonni kana gosa jirta wani ishee gammachiisuuf qanaa dafaa jechaa jirta. Akkasuma akkasii harkaan baane intala kana fakkaattu gadhiiste jennaan immoo yaa weelake qabii dafiiti otoo tokko dhufee si harkaan baasiin qabii qayeeshiti qalbii keessa dhabda. Otoo qaqalladdu qalbii keessa dhabuurra ammaan itti seenuu wayya jabaaduu qabi. Booda hin jiru hin abda otoo qalladdu jechuudha. Waan qalliitiin immoo amma qabachuu keessi wayya. Amma qabaddu qayeeshiti. Qayeeshii qabaddu anasiin jedhe. Akkasi dhugaa rabbii ijarraafa waraabulaa waliin jaalalli keessanitti hafuuf hanzalaaqesinii haa ta'u. Kan immoo haadha ilmaanii abbaan talaa abbaa ilmaa taatan sinaa taasisu akkasuma jaalalli keessan itti hafuuf siniin jenna. Nyaanyaa immoo dhiisaa nyaanyaa kana nama jibbisiistu gizee tokko kolfaan gammachuutiin gizee tokko immoo jidduutti nyaanyi keessan makiina akkasumaan zallaqaa jechuudha. Akkuma amma yaa habiibti yaa galbii ayyuuni yaa habiibi yaani ayyuuni akkuma jette kanatti itti fufaa akkas wayya akkasoo taate malee ta'u akkana baay'ee tokko namatti toltu babbareeddanii fataa zanaa jettanii akka kanaan bashannanaa jirtu jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola.
itti fufaa akkasumaan bashannanni keessan itti hafufu jaalalli keessan illee itti hafufu siniin jenna wal biratti sinaa dhiisu waliif sinaa jaallatu itti fufaa guyyaa tokko immoo fiixaan baastanii gaa akka kun jalqabbiidha mitiire attanii yoo irra geessan guyyaa tokko nyaachuun hin hafu sargi ammaaf suufii fi fu'aaduu sargeetoo jedhanii waggaan dhufuufidha. Waggaan ufuuf sargii nuun jedhanii gurra nurraa dhukkubsanii waggaan ufuufi akkuma isaanii muudii nutti hin qabatiin gaas baatu nu nyaachisa. Waaw anjateen bal'aanyi jette maayeenuu yoo miskiinitti wallahi amma asan mana ariyeeni boroo irratti jechuudha mana barandaa irratti gosogosee akka kanaaf fataa godhee qoqobbeessee eegee jira. Anwar wajjin miskiina obboleessa ishee wallaahi laazim obboleessa akkasii rabbisini yaakin obboleessa tokko jira miskiina bareedaa tokko asaniin illee jaallataa jechuudha. Maayetiin immoo bakka isheen taanetti argamuu barbaadu kanaan dura yoo argitanii jiraattan Isaaq wajjiniin lola keessa galaniiru Anwaarii fi Isaaqiyyuu jechuudha. Qaxaroo fi keekii irratti yanee fiqirri jedhee barreessee Isaaq jechuudha. Gaafa sana keekii asan wajjiniin lama ta'anii harkaan Anwaaroo harkaan hin qabne iyyuuti asantu harkaatiin jalaa babballeesse keekii sana jechuudha. Bakka fiqirri jedhu sana nyaatee jechuudha. Harkumaan bukeesse asan aarii guddina. Anwaar immoo kaatee galtamoo kaatee galtu harka qabee achi biraa baasee jechuudha. Akkasii obboleessa qabaachuu tokkoffaa adabaafis bareedaadha dhugaa rabbi wallaahi nama gammachiisa akka kana. Akkasii itti gaafa sanaatti lammaffaa bal achitti hin argamne achumarraan dubbiin dhaabbatee jechuudha. Waan akkasiiti obboleessa jechuun bakka badaa yoo dhaabattanii akkasiin barbaanne beektu mitiire. Kanaafuu gaachana haa jiraatu dhugaa rabbi yaa Allah. Waan akkasiitii kunoo amma jaalala isaaniitti deemanii maatii bira dhaqanii maatii wal babbarsiisanii waaw karoorra jiru jechuudha gaama gara tidaariitti galuuf argitanii qalabatiin illee harkatti taa'ee sargii guddichi immoo gana sargii guddichi immoo ganaadha. Eenyutu dura yaa rabbi burukee mositu dura laatamee teenye ilaalla walumaan abbaa sargii dura dabarsee nyaachisu ilaalla. Akkasii bareedduu ko dubbishee komaa'ee dhugaa rabbii namatti toltu. Jaalalli keessan itti hafuuf isiniin jenna wal jaalladhaa akkasuma miqqanyaa isin jidduun galiin gammachuu malee jechuudha. Shirranyaan isin jidduun galiin yeroo hundayyuu gammachuurraa kanaaf isiniin jedha. Akkuma babbareeddan kanatti itti fufaa qashtoota koo. Namatti toltu zareenu sargaachiin zareenu acabcaabi wallahi laazim na jalaayyuu badee dhugaa dubbachuufi kana fakkaataa qashtoonni gaafa kanatti fataa jedhanii zaa jedhanii gosatanii keekiin hin nafne qalabatiin hin nafne wanti hafeen jiru jechuudha. Bareedaadha namatti toltu jabaadha itti muddaa akkasii kana fakkaataa egaa babbareeddoonni qashtoonni kun akkasiin dhufanii jiru jechuudha. Baay'ee namatti toltu waaw dhugaa rabbi itti muddaa qalloo ilkaan baddeessaa ba'ee si gaggeessaa waaw akkasii kana fakkaataa viidiyoon koo warri immoo dhugaa rabbiitti na jajjabeessaa jirtanii guddaatti naa galatooma wallaahi bakka jecha isinii hin qabu daawwattoota koo kabajamtoota koo ijoolleen gara biraallee wallaahi naa galatooma naa jiraadhaa umurii naa dheeradhaa akkanii jabaadhu na gootanii akkan hojjedhu na gochaa jirtu akkasuma itti fufaa nu bira dhaabbadha laayikiitiin nu gargaara isiniin jenna
yaa rabbii galanni keessan rabbiin yaada muraada keessan sinii guutee bakka yaadda sinii hageessu galanni keessan jannata firdoosa sinii haa ta'u yaa rabbii wallahi ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ላይክ የምታደርጉ ብዙ ሰዎች አላችሁ። አመሰግናለሁ። እናንተ ቃላት የለኝም፣ ቃላት ያጥረኛል። አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላለሁ። አመሰግናለሁ ሁላችሁም እህቶቼ ወንድሞቼ። ከነፈካታ ዱጋ ዱበችው ፊ ኢጆል ባኤና ጀቤሳ ጅርቱ ናገለቶማ ስሚን ጀራ ዱጋ ዱበችው ወላሂ ባኤ ተኩ ወላ ና bakka jecha siniin qabu maal egaa yeroo hunda asirratti bayya akkas jechuun intini ta'usi naaziraadha bakka jirtanitti siniin jedha. Siniin jaalladha, siniin kabaja, umurii naa dheeradha. Bakka bacaatanii addunyaa kanarra jirtanitti rabbiin yaada muraada keessan guute bakka gammachuu keessa sinaa kaawwatu siniin jedha kaayaa uummata waan akkasiiti. Egaa har'a maayee sinii qabadhee asaniif maayee sinii qabadhee dhufe sargii akkuma argitan egaa qalabatiillee akkuma argitan egaa qalabatii kaannee jirra jechuudha. Qalabatiin harkatti taa'ee jira egaa. Egaa sargiis immoo asiyyooti nyaattuu jedhaniiru. Eshin eenabbo inni eenna guyyaa sargiis inni eenna garuu wal faana irraan godhina urkee jirin wal faana irraan godhina wal irraa buta mishirraan lamaa wal faana irratti han tokko dura han tokko booda akkasii kana fakkaata viidiyoon koo siniin jedha yaa uummataa. Har'a ishuma kana qabadhee sinii dhufee maraqqanee jechuudha. Qalabatii argee dhufe qalabatii bareedduu kana itti muddaa yeroon keessan maaltu sin gaafata saatii kana maa akkana taateen namaan jedhu jiru. Saatii kana namni nama gaafatu hin jiru. Itti muddaa yeroon keessanii siniin jenna. Dhugaa baay'ee tokko namatti toltu waan bareedaa waan akka kanaatti yoo dhuftanii namni illee isinitti gammada. Gizee immoo wal loltanii dhuftanii gizee afaanitti wal kumbulloo wal daddarbattanii nama aarsaa jechuudha. Gizee akkas zana fataa jettanii dhuftanii immoo nama gammachiistu jechuudha. Gizee garii akka jinnii isinitti akka jinniiti isinitti dhufti. Sheexaan agaa rabbiin jidduu keessaniiti haa baasu. Jajjabaadhaa itti muddaa siniin jenna. Viidiyoon koo kana fakkaataa na dhageeffataniif galatoomaa.